paartii irraa baafne wanni woboon qabsaa'uuf kana hunda deebifteeti seeraan teebilirra teessee gatteessee namaa wajji haasoytee heera bakka itti ida'amuu qabutti itti idaatee bakka irraa hir'isuu qabutti irraa hir'iftee akkaataa gartee fuul duratti biittituun itti guddattu irratti biittituun ta'a biyyii qofaa miti. Taayyoota isa mormuu kanaati. Addunyaa tanarra yaada tokkoon biyya ijaaramtu garre yaada paartii tokkootiin biyya ijaaramtu garre PP yaadaa hin qabdu barra fakkeenyaaf isin jechuun jira malee isin yaadaa hin qabdu ideoloojii takka hin qabdu yaada hin qabdu yoo osoon karaa deemuu sheexaanticha manni tokko tole ay mana akkanaa ijaaruu qabna jeetuma ammuma eegala yaadni hin jiru paartii yaada qabdu mita yaada qabdurraa hin dubbatu akkasitti tana hunda heeraa fi seera tolfannaa tumannaa sababa saniin bakka qaamni sadaffaa jirutti walii mallatteessinee galla malee akkanuma koottaa galaa jedhanii woboon ati galchitu hin jirtu jedhaniiti gartee jalaa didanii jechuu gaafa Taanzaaniyaa woboon nuti beeknu woboon sabaa qabsoo itti tanaa warra guduruutti naqanii guduruudhaan gartee ifi ajajatti kennanii riidiyoo mataa isaanii qawwee mataa isaaniitti kennanii ummata irratti tarkaanfii fudhachiisanii akka gartee maqaan isaanii maali farra riphee lolaa jedhanii ijaaranii jirti akkuma riphee lolaa kana alaabaan isiin qabdu alaabaa ABO guduruu qabdi tarkaanfii ummata irra fudhatti tanumammaa wanta gujii keessatti haadha ji'a 9 taboruun daamu arraan daa jettu ajjeefte ummata gara jabeeyyii ajjeefte takkasiisan leenjisanii mukatti galchaniiti gaafa diraamaa dalaguun barbaachifte woboo galee janiiti abbootii gadaa tana durgoorra hiranii simadhaa jedhu maal akka simatan hin beekan baa simadhaa malee ajajni kaadiree sheexaantichi harree oromiyaarra kaate tana gad erga harreen gartee nyagoolee naannoo fi godinarra kaayyatti tana gad dabarsiti nyagooleen tun ganda keessa horiiteeti abbootii gadaa kanaaf durgoo katabdee walii qabdee harka tumsiifti footoo gac godhanii kominikeeshinni isaanii gallakkisa sigale faarsee bulaa fi sakkaree iyyaan way woboon galte tokkoon galaa jirti 50 galaa jirti 5 bulchiti sigale woboon galte takkallee hin jirtu sigale woboon silaa galuun faayidaa qabaatte gaafa gullichi dheengee galesan nageenyi bu'a hoogganaa guddaa karaa Booranaati itti aansuudhaan gaafa sanyii waraana hangas ga'uusan buqqaasee waraana abiyyitti kennisan buqqaasee galesanii nageenyi bu'aa jechuudha eegasuma booda nageenyi boora'uu gartee itti fufee jechuudha maaliif gaafiin uummanni qabu gaafiin woboon qabdu takka deebiin arganne jechuudha gaafiin uummanni Oromoo qabullee takka deebiin arganne jechuudha sirna gartee beekaa lagatu sirna hoolaa fi horii doofaa fi gartee faarsee bulaa simatu sirna qaallicha kanaa malee garree sirna qaallicha kanaa malee uummanni keenya tana hunda beekee dammaqee xiqqaa guddaan osoo hin jenne muslimaa kiristaana waaqeffata osoo hin jenne naannoof gandaan osoo waliin qoonne hidhatee sirna kana dura dhaabbatee firraa buqqisuu yeroon isaa ammaa sirni kun ni buqqaa ni buqqaa abiyyi maas irra duuluun sin barbaachisu abiyyi ifiifuu buqqaasaa jira hayyoonni keenya numa jaaramu siyaasaa isaanii tolfachuu woboon hidhannoo isaa jabeeffachuu makalaakiyaa itti dhufuuf taa'u simachuu qopheessuu sigale kana malee PP irra qabsaa'uun yeroo itti gubuun hin barbaachisu yoo jaaramtee jabaattee arkamtee PP'n ifiinuu du'aa jirti bakka san qophaa'uudhaaf bakka san gartee namuma Finfinnee dura dhaqeetu abbaa biyyaati akkamittiin dhab godhee gartee osoo bineensi kun dhufee ilkeen hin heddummaanne akkamittiin bakka san to'adha jettee yaaduu qofa malee sigale
abiyyi irrattiin duulee abiyyi maal godhe enerjii tiyya fixa jettillee yaaduun sirra jiru. Kuni fi irra duulaa jira. Namicha ummata buqqisaa jiru. Namicha ummata hiyyoomsaa jiru. Namicha diinagdee biyyattii guyya guyyarraan lafa laamsheessaa jiru. Namicha siyaasaan isaa laamshawaa sigale. Sangubbarraan kartee kana man dhageenyu jechoonni gartee faarsee bulaa fi sakkareeyyaan asirratti darbatan hundi kagartee sabaa sablammii jinni itti godhu jiru. Paartii fi ifdiigu jirtu ati maal gootaay jaaramteetuma qophooytee aangoo fudhachuu eeguu malee maal gootaay yeroo guutu. Maal gootaay yeroo guutu. Sigale. Waboon if qopheessu qaba. Hayyoonni keenyalleen dhaamsarraa maayyii. Hayyoonni keenyalleen tokkummaa keenya agarsiifne ijaaramne hujiidhaan gaafa agarsiifne warri har'a dhagaasi darbu kun hundi dhagaasi hojii darbaa. Takkittiin nurraa hafte immoo hujiidhaan agarsiisu. Lafarra agarsiisu. Qilleensarra tokkummaa keenya agarsiifu. Walitti dhufuu danda'uu keenya agarsiifu. Waliin hojjechuu danda'uu keenya agarsiifu. Rakkoon teenya takka ta'uu sabaa sablammii hubachiif. Kanuu hafee fuulduratti hujiidhaa jechuudha. Tana. Amma naa fi ati kan godhuu qabnu gandaan wal qooduu osoo hin taane hayyoonni keenya akkamitti tokkummaa isaa tana hojii jijjiira. Akkamitti hojii nu garsiisa. Jennee anaa fi ati halkanii guyyaa hayyoota kana jala taa'u. Qirqitu qabna. Itti jiran. Dippiloomaasii dalaguu jiran. Halkanii guyyaa hirriibatti jiran. Jaalatteeti. Sheekha wanti abbaddaa jedhamti. Sigale. Halkanii guyyaa akkatti itti qirqitu jirraa jechuudha. Kana isin gartee nu jalaa wanna jechuu osoo hin ta'in sinqii guutu, hamilee guutu, sigale. Kanaan hayyoota keenya cinaa duuba dhaabbachuun anaa fi sirra jirti. Anaa fi sirra jirti. Sigale. Amma kan isinirraa barbaannu isteeppiidhaan hoomorkiitti kennu qabna. Step by steppiidhaan hojiitti kennu qabna. Ayyaarraa jirtanii boroo eessi jirtan. Iftaanoo eessi jirtan. Sigale. Waboodhaanoo tarkaanfiidhaatti fudhachuu jirtu. Fannoo oli moo fannoo gadi. TPLF gadi moo TPLF oli gamaagamuu qabnaa jechuudha. Akkanuma wal faarsuun harka walii dha'uun hin ta'u. Hojiidhaan. Maaliif ijoollee teenya nu dhageeffatan hayyoota keenya beektota keenya. Sigale. Homiin teenya isaan biratti bakka qabdi. Yaanni keenya isaan bira bakka qaba. Akka sheexaantichi nama tuffatu kanan naman tuffatan. Si dhageeffatan. Yaadaati asirraa haasoftu ni fudhatan. Hojii jijjiiran. Kammoo yeroo bulfachuu fedhan ni bulfatanii jechuudha. Soosaniifuu osoon kana qabnu bineensa maal goonaa Oromiyaarra keenya bineensa gandaan nama qoodu, amantiin nama qoodu, maaliin nama qoodu, saayiziin nama qoodu. Kana wajji mataaf dhukkubsata. Ilma abaluuti, ilma maarreeti, ilma Oromootii miti Oromuma sanuu haa ta'u. Kanuma ilmaan dila kana dhale sanuu haa ta'u abii. Ilma Oromootii miti Oromuma mataasaa sanuu haa ta'u. Oromticha sanuu haa ta'u. Oromoof hin ta'u. Namni daangaa keessiin kabachiif. Namni nageenya siin buuf. Namni tokkummaa gartee ati dheengadda itti laffaatee fidde si harkaa diiguu deemu aangoo isaatii jecha. Yoo lubbuu qabaa boruu du'e namichi kun bakka san nama biroo qabata beekamu. Gaafa san akkam taata? Haaraa akkaatee qabsoo ita. Har'a hanga inni heera mancaasu, hanga inni heera jijjiiru, hanga inni Itoophiyummaa dursan leellisee sitti as deebisu kana ilma kiyyaatti dhiisaa jetteetti dhiifte gaafa inni chirraa fintirik jee heera inni har'a baase kana kadhufullee nu jirra oolcha. Ammaa saareetti wanta seenta. Yoo isa kana dura dhaabbachuu baatte gaafas maa biyyi dura dhaabbatini ammana dura dhaabbattaa yoo siin jee deebii maal qabda? Sigale. Saniifuu uummanni keenya hayyoota keenya hamma dalaga jiru kan maalirra jirta? Eessa geessan? Gamaagamuu qabdanii. Walgahiin teessan tasabaa sablammiitii wajji amma torbaan muraasa booda sabaa sablammii wajji walgahii guddoo godhamuu deemaa jiru. Walgahiin sun maalirratti?
ajandaan isii maali jettanii if dura xiinxaltanii hayyoota keessanii wajji dubbattanii wal gamaa deemu malee qabsoo abaluma kennanne abaluun nuu beekaa ay maarree nuu beekaa jennee kanaa booda qabsoo teenya gartee nam tokko kennine takka paartii takka kennine mana galuun hin jiru jechuudha. Mana galuun hin jiru jechuudha. Kun dirqama xiyyaa fi keeti. Kun dirqama xiyyaa fi keeti. Hayyoonninis dirqama isaanii beekanii amma kan irraa barbaadnu dheengadda tokko nuu ta'a jechuun turre. Wal nuu jaaladha, wal jala nuu yaa, wal nuu dhageeffadha, wajjin nuu hojjedhaa jechaanii turre. Amma wal nuu dhageeffattan, wajjin nuu yaatan, tokko nuu taatan, tokkummaa san lafarra gabbuuftanii hojiitti akka nuu jijjiirtan jennee dhiibbaa godhu qabna. Dhiibbaa godhu qabna. Qabsoon dhuman qabne qabsoo kashlabbee qofa. Qabsoon teenya karaa xumuratti ararra bururra iftaan afaaniin osoo hin taane hojiidhaan. Gochaan harka adeemu qabna. Injifanne maal taane miti qishoo taane noo hojiidhaan harka adeemu qabna. Uummanni nurratti abdachuu qaba jechuudha. Hojii teenya san harkee waan nuti dubbannu san ta hojii jijjiiramte harkee amma namni maaliif sheekka abbu ta'a amana waan inan baatii dura barreessee irratti dhuftaa jechuudha. Hojii sana amanaa jechuudha. Itti dhufeenna amanu jira jechuudha. Isinis waan irra walii galtan waan irra wal taatan boru hojii jijjiirraan kaarra isinitti kana xaati juukhun boru gartee harreeteeti gubbabbaatee deemtaa jechuudha. Yoo hojiin hin jiraanne asumaayii gartee hayyoota keenyaan akkana jettanii maarree keenyaan akkana jettanii jennee